ايه akkasi walitti dirqee nu jaaruu takka jiyoonni sidhaam. Qashaan kun keessaa kee osoo rammanni buune hundi kun akka duraanii sani naqamu amata irraa taraa lama oomishamu. Liiqa maaziyaa takka naafal. Usu nama gaazexeenya naan. Kila meeqa meeqa? Aboo soori. Akali eenyu maqaan kee eenyu barataadha Abdulakiim Oromiyaa kana karaa kana tokko qabaasanii hin qaban. tokko hin qaban karaa daddar deemuu hin dandeessu. Bara amata Sangga. Ya toh. Bakka san isin nama kan kamu bar Abdul Zakar. masani ya Bilal. Achi asirra ashawarra bai ila ganda ambo jala. Garas ol tikolo gu birkan diati. Bakka sani daba. Isini rakko kau kamari tulis tentu. Ada garas datu sai. Abdul Aziz mana tulis. Makina dufte sani tu umne sira wali insala. Kadu fi khun. جاهلو متيتي سكننا ناديت مالي تنجا في صوتي تنجا في صوتي ناديت مبدأ كتاب تمتي نورا بروان بنان بابني
ba'aa gabrummaa dadhabanne oobsuu waan irra gayaa ture yeroo walaleeysuu haajaanii yaa Iyyaasuu haajaanii yaa Iyyaasuu jechi namaa waa biyyaanuu yaasu jechi namaa waa biyyaanuu yaasu kan Oromoon kana jette yeroo nafxanyoonni bara isa ajjeesu yeroo nafxanyoonni gaafas isa ajjeesu. Ba'aa gabrummaa dadhabanne oobsuu waan nurra gayaa ture yeroo walaleeysuu haajaanii yaa Iyyaasuu jechi namaa biyyaanuu yaasu gaafa Oromoo kana jette yeroo nafxanyoonni isa ajjeesu. Haleeloo duulee duulchisee bookkisee boochise galebbaan biyyaa jechuudhaan kan cabsee galuu ittiin ibsanidha. Haleeloo duulee duulchisee bookkisee boochise galebbaan biyyaa jechuudhaan kan cabsee galuu ittiin ibsanidha. ሌማት ማለት ብዙ ትርጓሜ ያለው ጥሬ ትርጓሜው ለምለም እንጀራ ማለት ነው። በሌላ በኩል ማዕድ ማለት ነው። ሌማት ቤተሰብ የሚበላበት ማዕድ ነው። ሌማት ላይ ከተረፈ ከቤተሰብ ተረፈ ማለት ነው። ከቤተሰብ ከተረፈ ወደ ጎረቤት ሄደ ማለት ነው። በቤተሰብ ደረጃ የምግብ ራስን መቻል ጉዳይ ኢትዮጵያ ካረጋገጠች በሀገር ደረጃ ያለው የምግብ ራስን መቻል ሩጫ ሚሳካ ይሆናል ማለት ነው። በሚቀጥሉት 4 ዓመታት ዶሮን፣ ስጋን፣ ወተትን፣ ማርን፣ አሳን ማትረፍረፍ እንፈልጋለን። ይህን ማድረግ እንችላለን። ልክ እንደ ግሪን ሌጋሲው፣ ልክ እንደ ስንዴው፣ ልክ እንደ ችግኝ መትከሉ ተረባርበን በአንድ ድምፅ ህዝባችን አሳብረን ከሰራን እንችላለን። ፕሮጀክት መጨረስ ባህል ሆኖ አሁን ያሉ ዋና ዋና ሜጋ ፕሮጀክቶች አልቀው የሌማት ትሩፋት ተሳክቶ በእያንዳንዱ ቤተሰብ ማዕድ ላይ ምግብ ከተረፈ ለምርጫ ባትወዳደሩም ችግር የለውም። የአንድ መንግስት ዜጎቹን መመገብ የሚያስችል ስራ በተርም ሰርቶ ምግብ የተረፈባት ኢትዮጵያ ካለች እኛ ቀጠልን አልቀጠልን ዋና አጀንዳ መሆን የለበትም። በሚቀጥለው 4 ዓመት ግን ይህን ማሳካት ግዴታ ተደርጎ መወሰድ አለበት። ሃሎ dirreedhaa hamma dirreetti akkee akkuma aliitii biyyaa akkee akkuma aliitii hojjedhu biyyaaf lammiiteetii barruun irraa qabattee dhuftee walaloo Doktara Kabajaa Alii Birraa. Nuulaadhaa qaamaa fi qalbii ijaa fi gurra. Dirreedhaa hamma dirreetti. Dirreedhaa. Dirreedhaa dirreetti akkee akkuma aliitii hojjedhu biyyaaf lammiiteetii barruun irraa qabattee dhuftee walaloo Doktara Kabajaa Alii Birraa. Nuulaadhaa qaamaa fi qalbii ijaa fi gurra. Nagee isin haa godhu, nagee isin haa godhu balaa hunda duraa isiniin jechaatti
aadaa fi aartii duukoo. Haya moyyee tana finnee dhufnaa xiqqoo nu eega. Ta'u lakki harka harkaan tumne hojii aanaa boqotta. Hayi moyyee moo. Sirnayyoon Oromoo waashan kan bu'uura godhate isaanis seera hooda raagaa fi aadaadha. Oromoon aadaa keessatti waashan jechuun saansankaa, hoola, dhikaa, hooduu fi hanquu kan ofirraa eeganii. Guddina ilma namaa keessatti gaheen aartii kan bakka olaanaa qabudha. Dhugaa dubbachuuf aartiin dura deemtuu guddina ilma namaa hawaasaa fi dhuunfaati. Namni aartiitti fayyadamuu kan eegale gaafa yaaduu eegale akka ta'es ni himama. Yaadni aartii uumee aartiin deebi'ee yaada uumee yaadni guddina uumee guddinni kan jiru ilma namaa fooyyeessee ta'us hayyoonni addunyaa tanaa kan ragaa ba'anii. Haala kanaan shoorri aartiin guddina ilma namaa keessatti taphatte akkanaaf akka kan jedhu miti. Sagantaan keenya har'aatis aadaa fi aartiin duukoo afoolaa jiruu fi jireenya hawaasa keenyaa keessatti gahee isiin qabdu. Kan isin biraan geenyu ta'a hamma dhuma furfaa keenyaatti nu waliin akka turtan. Saartu, caaltu, hayituu biroon haasaa kan sirbadha. Wajjoolle hojii warraan dhumtu kam taana. Haya moyyee tana finnee dhufnaa xiqqoo nu eega. Ta'u lakki. Duukoon gosa afoola afaan Oromoo keessaa isa tokko ta'ee afoola hojii kan warra dubartootaati. Afoolli aadaa kun afaan jechaa fi gochaan kan dhalootarraa dhalootatti daddarbaa rageedha. Dur osoo akka har'aa kanatti warshaaleen midhaan daakanii fi daa'ituun midhaanii wafcoon gandaa gandatti dhaabbattee hin turin dura kan dubartoonni keenya isaan harkaan midhaan tumanii daakaa turani. Dubartoonni keenya yeroo hojii humnaa kana godhanitti kan isaan itti fayyadamanii of jajjabeessaa turan afoola fayyadamuuni. Dubartoonni duukoo ni dhawatu. Yeroo kana godhan kan isaan daakkii fi tumaa yeroo gabaabaa keessatti fixanii achi kaa'anii. Kaayyoon duukoo dhawataniifis inni guddaan dadhabbii yeroo hojii ittiin irraanfachuu fi miira hojii cimaa uumuu fi namoota gara hojiitti kakaasuudha. Duukoon afoola bifaa fi qabiyyee qaban kan akka amala walaloo fi yeedalootiin bifa qalbii namaa hawwatuun kan dhiyaatudha. Gaddaa fi gammachuu, jaalalaa fi jibbansa, tokkummaa fi garaagarummaa, arjummaa fi hammeenya jiruu hubachuun rakkoo uumame tokko haala ittiin uumamtee fi miidhaaleen dhaqqabsiisan kan akkam akka taatee fi fala furmaataa waaraa kan ittiin teessisanidha. Namni tokko yaada qabu kan ittiin ibsatus ergaaleen ciccimoon haala yeroo sanii ibsan kan ittiin dabaranidha. Dhaamsi duukoon dabarsitu dhaamsa ifaa fi gabaabaa kan yeroo hunda hin irraanfatamnedha. Keessaahu yaada lama kan wal qabe furmaanni dhabamee yeroo hedduu isiin deebisti. Kanaafuu akka meeshaa furtuu rakkoottis kan itti dhimma bahaa turanidha. Uummanni keenya kaleessaa afoola umrii bara dheeraas qabudha. Duukoon dubartoonni daakkii daakuu yookaan dakkaa osoo hin daakin dhawatan kanarra hafe keessa mee muraasa isaanii kan akka armaan gadii kanatti isin biraan geenyu ta'a. Girdaan baabura gaa duukoo gaa loon hin gadoodu gaa duukoo gaa dila wayyaan taa'u gaa foon hin adoodu gaa duukoo gaa duukoo addiyyee hullee gaa duukoo gaa fandisheen boollatti gaa muraan taguugatti gaa duukoo gaa yoo gadhee waa jette gaa jirmaannatti gaa wayyaa duukoo gaa. Duukoo yeroo garaagaraatti dhawatamtee ta'uu isii walaloo isiirraa hubachuun ni danda'ama. Nama hin rakkisu. Lammii irree jabeessuu keessattis duukoon geerarsa dubartootaati jechuun ni danda'ama. Inni biraa duukoo kaleessa turan keessa kan akkana ja'us isa tokko ture. Ereroo maddan cinne
Abboo waasin dhiifne obboleessoo natti doofe. Dhaala sirrii yaadate irardiinaa qabate way duukoo. Yeroo qooda hirmaattoota qabeenyaatis duukoo kanaan kan itti dhimma bahaa turanidha. Fabalu qotatee boollaa qabaa. Galfatee kootaraa qabaa. Dhuubbatee baarree qabaa. Nyaatee garaa qabaa. Nama dubbii tana dubbatee dubbii qabaa. Aadaa safuu eeguu fi eegsisuu keessattis ga'een duukoo olaanaadha. Keessaa dogoggora uumamuu sirreessuu keessatti mallattoo haqaatii jechuun waa wal nama hin gaafachiifne. Maqmaqsi Oromoo waa malee manni naaru jedhu mirkaneessituudha. Gaafa cabaa sababa cabaas gama himuutiin daawwitii jireenyaa dhugaan hawaasaa faana turteedha. Gaafa akka xiqqaan guddaa kabajuu dhiisee taateen badii hawaasa keessa jiru afoola ittiin himaa arrageedha. Fakkeenyaaf Aabboo Turroo numa daakkataa. Warri isaanis numa daawwataa. Warri badu waliin badadu wayyaa duukoo. Afaan lagaa galtii maal nyaatti waakkalleen si fakkaatti malee sin geessu takkalleen wayikoom. Aabboo Turroo numa daakkataa warri isaanis numa daawwataa warri badii waliin badadu wayyaa duukoo. Ergaaleen gaggaariin akkanaa baay'een isaanii hawaasa keessatti kanaafan ta'uun waa wal nama gaafachiisuu miti. Kanaafuu dhaloonni qabeenya aadaa hangana humna qabu kana faana bu'anii barbaaduun baasaa barsiisaa dagaagsaa deemuun dirqama mara keenyaati. Torbaan kurfaawaa biraatti qabannee kan isiniif dhufnu ta'a. Ree today subscribe share like fi comment goonan waan kana caaluun torbaan kan isiniif dhufnu ta'a. Hamma torbaanitti warra torbaan isin haa godhenna. Araabanii luba fooniranii hoggaasan gaggaarii namaa filamaa araa durattuu jaaranii qabanii tarree durii jaaniin katamaa riippooblikii taate turuun dhugaa ammoo fafni isaanii dhabuun kalamaa. Achiin arguu sireen habashaa simaal taratee jabeenyi namaa. Amsa sadeen sangaa gurraacha gabbataadha ittiin bitin. Adii uqqate immoo uqqata itti biran kute. Wulli ciisarre mi'aawu. Kan isheen irraa eeganii jiinaatti ni jiru. Masaan booda agar kan jala ciisaa. Masaan nyarqoo boraadhaa ijaaloo raaciisaa. Masaan saalii jindee dhiiga biifatee dhiiga. Seenaa lola calanqoo dhibboota deebinee yoo yaadannee yoo ta'e lola calanqoo irratti murtii guutoo yeroo lolli xumuramee gara deemaa jiran gaara ammumaa kana gubbaa dhaabbachuudhaan kan geerarsa tokko geeraran ture. Mamayyoo gaara bilaanuu kitaabbanii si geersii dheerataa mee badii booranaa himii jechuudhaan kan lola calanqoo irratti boora jechuun farda lola calanqoo irratti badee gaafatee jechuudha. Gaafiin sadiin asirraa ka'uudhaan gara hunduu dhookutee kan hanga hunduu deemee boorri hunduu galuu faana hubachuu danda'eedha jechuudha. Jaarsaan gaaruma kana duubala gaara gurraacha guddaa kana duuba. Gaarri kun maqaan isaa maal jedhanii dheeraa kana? Xofo. Xofo jedhee. Xofo. Katte geerraa gadi sunoo? Karraa gadi sun laal. Gaara qallaadha. Kun dheeraadha. Kun ammumaadha. Toli bal'oolee jedhee. Allah ya jabaa heelaa fi kuwaasii qaba nuti heelaa fi kuwaaleen qabnu si qabna nuun dhibini nurraa qabi waan nu dhibaa. Sagantaa keenya har'aatiin waa'ee masgiida xaaliyaanii waan arganne qindeessinee kan isin biraan geenyu ta'a. Yeroo keessa wareedanii kurfaa'oo keenya wajjin akka turtii gootan abdii guutuu isinirraa qabna.
لقسمه تربني في خندتيرا وما بريتي لالمي بديع مادا أكوان ما أنكي ننقرتوك كان تقوت جولني آسي وابلو فان بيخان مو أمدو جري تقفا تور أربعة تابور أول مسجد طالياني maqaan xaaliyaanii seenaa keessatti bifa koloniitiin ka'ullee bu'aa fi badiin isaan kudhan galmee seenaatiin kan barreeffamee ol kaayamu ta'a. Seenaa kolonii biyyoota Awurooppaa yeroo kaafnu kan ittiin isaan biyyoota Afrikaa addaan qoqqoodaa turan yoomiyyuu kan dagannu miti. Haala yeroo san tureen wal qabatee waa'ee xaaliyaan yeroo kaafnu waan hedduu kaasuun ni danda'ama. Masjida xaaliyaanii kana dorkan amma dorkinan ka aya kana isan tisaratan khakarsa sana isaan san keessa abolonni naannoo dirree dhawaa fi naannolee baha biyyattii kana haala kanaan yeroo san ibsan turan. Xaaliyaanii dhufee dhaga gaaraatuma duriin odeeffadhee daanyaan dubraasuma. Naannoo dirree dhawaa kanatti namoota baay'eetu waraana xaaliyaanii ture. Dirree xayyaaraa tana makarshaallee godhan tana. Tana madda karshaallee ijaaran achi taa'a. Amma wali haratee halkan tokkotti ijoolleen ni haasee abaluu faan beekan. Muummee ammadoo carii tokko fa'a. Ta warra arbaacitaa guuraa oolu. Keessaa'uu naannoo laga harreetti darbiilee hedduu akka ijaareetu himama. Erga san booda jijjiiranii mana ijaarratan malee. Namni akka xaaliyaanii fi arabaa mana ijaaruu beeku akka hin jirrellee ni himama. Aboolli taatee kaleessaa waan akka arraa tahaa jirtuutti ragaa waliin galmeessee kaaya. Taateewwan xaaliyaanii wal qabatee kan keessa dhufaatiin Ingiliziitis tokko ture. Haala xaaliyaan itti kutees bifa kanaan kan teessisanii. Diinooyyee magam mudhii qoree ni bareedda hedduu. Sawe eenyu kaarroosiif qoree Ingiliz fokkoreen taankii jilbaan qoree ni bareedda yennaan ta'eenyu kaarroosii qoree. Narraan fagaatuu simiti dangaa dabartuus guddattee diliin tanteeti bakki rabbirraa itti dheessaneessa jirti tanaaf siyaamahaa siif tolu rabbiin kan keeti. Tanaaf siyaamahaa siif tolu rabbiin kan keeti. Loltuu waraana xaaliyaanii kan barasanii kan waggaa 4 dura dubbifne akka nutti himanitti ummata islaamaa biratti fudhatama argachuu akka ijaaranillee Hello Tofe. Aya. Gadindis eh? Aya. Nagarre. So jibri ko dan dari ko Facebook. Inka WhatsApp ko ngere. Oso jibri ko dan dari anu pa besu.